أجابك وانسلا ينونغ كبيساسا يونمني فهمي كوفا فايدانسا قلمي كينيا فقود امسيسا كرانسا ولتي كوفا مينو غيبا أنسا نمني كان باجو دند وبلسا دبينو بلوما جبدو لا جبسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتو تسيفان أورو جرى جرتو بلوتا كيا بغنا جان جرات تاني ساعتي كان جيت تاني أكمل بمال فكات تجرون سنين جدا الحمد لله أنا برنجا هيا دون تكبر سنين في كيسوما كبر سنين في كيسوما كبجام توتا جالتم توتا جولي سبون توتا kan maqaan isaanillee isiniif haarawaa miti ijoollee ciccimtuu ijoollee fakkeennan mutaatu ijoollee jajjabduu ka'ana bichaa osoo hin taane namoota hedduu jajjabeessaa jiranii galatoomanii akkasuma isaanii anaaf adda jechuudha. Gaafa miidiyaa kana jalqaba banadhee jedhu kan fakkeenya naa ta'ee banadheellee kan akka cimeerra hojjedhu ta'e sababa isaaniitiin na jajjabeessanii walumaan hojjannee guruupii nama 5 nama 6 taane nujaan keessaa garuu hanga ammaa kan iddoo kanan geenne nama tokko qofaadha. Isiilee rabbi nagaan haa fidu gara kenna. Akkasii ijoolleen tuni kan dursee milkaa'ina argate namni sadiinu keessaa ijoollee ciccimtuu tan akkaan jaaladhu tan akkaan kabaju achi boodanillee milkaa'ina kanarra geenne galatoomaa ulfaadhaa. Kaadhaa qofaaf osoo hin taane jajjabina keessan kan jajjabeessitan kan duraaniitiif illee isinii jechuu barbaada. Kanaaf ijoollee sabboontuu, ijoollee jaalatamtuu, ijoollee kabajaa qabadhee isinii dhufee akkanaa simattan kabajaa guddaan isin gaafadha isiniin jedha. Akkas obboloota kiyyaa keessummaa kiyyarratti akkanas saalfachiifne komentii bareedaa hamilee namatti toruu yeroo nuti waa gadhiifnu hunduu jechuudha. Komentii bareeda walii barreessinee walii ilaallee bakkaan akka wal geennu isiniin jedha. Hadaraa isiniin jedha obboloota kiyyaa walaa guddifnu. Viidiyoo tokko gadhiifne yoo nu ilaallamine homaa faayidaa nu qabu jechuudha. Nu hunduu wal bira dhaabannee like, share, subscribe olii haa goonu jechuudha. Kanaaf asumaan kallattiiwwan gara keessummaa kiyyaa isin dabarsaa. Turtii gaarii keessummaa kiyyaa wajji. Salaamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota siifaan Oromoo akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirutti isin haa ga'u ganda amantaa osoo addaan isin hin qoqqoodin bootaa jirtanitti isin haa ga'u isinan jedha. Warroonni amantaa biraallee ashama harka fuune hadda ammoo mana siifaan Oromoo seennee jirra. Maaliif akka dhufne hin beeku. Walumaan laallaa viidiyoo hanga dhumaa daawwadhaa laata share gochuudhaan haa bira dhaabannu haa jajjabeessinu isinin jedha. Amina shoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dasitee anaa dhufuma ganagaa dhuftee akkasuma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota siifaan Oromoo sirri jirtu bakkuma jirtanitti nageenya rabbii guddaa isiniif haa baay'atu. Namoonni mana kanaaf haarawaa taatan share, like, subscribe godhuudhaan dubbii eegalaa isiniin jenna. Okay, arra mana siifaan Oromootti argamnee jirra. Waan argamneef illee immoo gammachuu isin irraa qoodamuudhaaf Oromoon aadaa qabaa, seeraa fi heera qabaa. Gammachuu walirraa qoodama. Akkasuma gadda waliis waliin dabarsaa. Gammachuu mana obboleettii keenyatti gammachuu keenya irraa qoodamuudhaaf dhufnee jirra. Obboleettii keenya koongiraa baga gammaddee. Gammachuun kee gammachuu keenya hundaa dhaabbata yuutuubitti dabalamtee beekamtii argachuu keetii fi koongiraa siin jennaa. Bu'aa bayii hedduu keessa namni darbee sadarkaa kana irra gayaa. Wareegama hedduu kafalee sadarkaa kana irra gayaa. Dadhabbii hedduu dadhabee milkaa'ina argata. Kanaaf jennaan jiruu biyya namaa keessatti chaalenjii hedduu dabarsitee yuutuubii kanarratti hojjetee dhaabbata yuutuubii kanatti dabalamuu keetiif hedduu si gammannee jirra. Ammallee taanaan nama hojii kana fiixaan baasu rabbi si haa taasisu. Namoonni hedduun dadhabbii ofiis dadhabanii namas dadhabsiisanii hedduun isaanii gaafa gara biyya isaanii galan kan ammootu
dagatanii yookaan irraanfatanii gatanillee jira. Warroota san keessatti illee nama dabalamuu miti nama isaanii adda ta'ee seenaa bareedaa mataa ofiitiifis ta'ee uummata ofiitiif akka hojjettu abdii qabna. Jabaadhu jabaadhu siin jenna darsitee itti fuufi silkii tuttuqaata waan ta'eef ani carraa si hin kennine. Ayyee rakkoo hin qabu sinjadha manni mana gammachuu jirra gammachuu keenya surree dhufuu keenyaaf asumaan dhiifama sinin jenna maali hojjetanii sababbiin jiran mana ormaati isaanumaaf xiqqoo bartannee dhufne dhiifama nuun sinin jenna akkasuma immoo siifan orollee dhiifama guddaa sirraa turre keenyaaf sinin jenna akkasuma immoo baga gammadee koongiraas sinin jenna gammachuun kee gammachuu kenna siifan sabboontu hin talaati. Amala qabeettiidha. Guyyaa kana ga'uu keetiif as ga'uu keetiif baay'ee tokko si gammannee jirra. Akkuma jalqabu wajjin jalqabne xumurallee wajjin asirra ga'uu keenya gammachuu guddaa tokkotu nutti dhagahame. Maaliif hojjettee baay'ee tokko liivii keessatti wajjin dhiphataa turre. Akkasuma immoo wal gargaaruu irratti waa baay'ee waliin dabarsinee walirraa fuunee waliin qoodataa turre jechuudha. Baay'ee tokko bootaa kana haageettanii yookiin yoom argina kan jennu sammuu keenya keessa gaafii nu ta'e isin eegaa turre alhamdulillah rabbi alamiin ammoo dhuftanii jirtanii baga gammaddanii baga gammaddasin jecha jaaladhaa siifoo koo Amina asirratti mee gaafii wayii si gaafadhaa maali yoo jette mi'a mala siifanii irraa jaalatu yookiin siifanii irraa jibbitu keessaa tokko lama sadi nuufi. Balbala natti tumaara wama dubbachuu hedduu na harkaa balleessanii dhugaa dubbachuudhaa fi amala siifan irraa daa'immantu jira sagalee jeequmsaati. Amala siifanii irraa ani dhugaa dubbachuu fi amala waan jibbuu hin argine siifan shamarree amala qabeettiidha. Guyyaa tokko qofa na aarsite ji'oottan wajjin dheeraa deemnee jira. Ji'oottan dheeraa imala baay'ee bareedaa fi turtii baay'ee bareedaa wajjin goonee wajjin dabarsinee jirra. Dhugaa dubbachuudhaa fi nuti yuutuubii kana irratti wal gargaaruudhaaf walitti haa dabalamnu malee obboleeyyan wal godhannee haadha abbaa wal godhannee gadda baay'ee hedduu waliin baanee waa hedduu waliin dabarsinee gadda biyya keenyaa gadda uummata keenyaa rakkoolee keessa keenya jiran walitti qoodamne rakkoon takka yoo namatti ibsati yookiin yoo namatti qoodamne dhibeedha beektaa kophaa kan keetii yoo kan waliin hiraartu taate maqaa yuutuubii kanaatiin walitti dabalamne obboleeyyan hedduu argannee jirra. Kan hamilee namatti horan, kan nama jajjabeessan, kan yaaddota gaarii namaa gumaachan, kan rakkoo keetiif ammootu si dursanii siif yaaddayanii yaadni kan kee kasirraa qoodaman obboleeyyan hedduu maqaa yuutuubii kanaatiin argannee jirra. Yoomiyyuu sanaan rabbisuma kanaan nu halaalu obboleeyyan gaggaarii hiriyyaa gaggaarii rabbi nuuf haa baay'isu. Dhugaa dubbachuudhaaf amala siifanii irraa waan jaalattu eegaa jettee siifan mucayyoo baay'ee nama jajjabeessituudha. Hamilee namatti horti baay'ee nama gorsiti. Dogongora namaa sirreessiti. Guyyaa tokkollee anna tuttee naqeexxellee hin beektu hin argine kolfinee taphannee wal qarqaarree gaarii irratti wal jabeeffannee hamtuu irratti wal gorfannee shamarree yookaan obboleettii wajjin dabarsineedha waan ta'eef amala isee irraa jibbu takkallee hin argine gaafa sanillee kana aarsiteef situ natti tuqe malee. Situ natti tuqe malee siifan badii hin qabdu badiin gaafas illee kan keeti amma dhiiseeraa fi sanillee waan ta'eef yaa amalli siifan irraa jibbu tokkollee hin jiru jechuu barbaada. Wanti sirreeffatu tokko yoo jiraate namni tokko beektaa gaafa miidiyaa irratti gabbaa'e sodaan keessa isaa jiraachuu hin qabu. Miidiyaan kana jechuun yaani waan yaada kan kee akka feete irratti ibsachuu dandeessu. Kan namni irratti kan gidibii hin qabne jechuudha. Keeti waan ta'eef kan kee irratti rakkoo feete furuu dandeessa. Gabaaf gaarii feete hojjechuu dandeessa. Abbaa feete gargaaruu dandeessa. Abbaa feete affeeruu dandeessa. Sa'aatii feetetti ammoo uf affeertee yaada kan kee hunda bitti gootee dubbachuu dandeessa. Miidiyaa jechuun siif obboleessaa, siif maatiidha, siif haadha, siif abbaa, siif biyyiidha. Miidiyaa waa hunda garuu gaafa miidiyaa kanarratti bayan irraa qeequmsi jira. Si jajuu yookaan si jabeessuun jira. Si xiqqeessuu yookaan si kuffisuun jira. Miidiyaa kana irratti wantoota hedduu jechoota hedduu kana siin darbatantu jira. Yaa kana waan ta'eefu akkuma kasi jaalatu jiru kasi jibbullee jira akkuma kan si jaju jiru kasi arrabsullee jira waan taateefu waa hunda asirratti danda'uun baay'ee bareedaa fi
dhaamsa kooti. Gama biraatiin ammootu baay'ee sodaatti. Viidiyoodhaan dafartee as baatee hojjechuu haga ammatti sodatu keessa jira. Gaafa nama miidiyaa Eegalte boy taate amma hin baratti eegalte. gaafa nama miidiyaa taate irraa qabdee sirriitti cimtee sodaa tokko malee dubbachuu, sodaa tokko malee hojjechuu, hunda caalaa immoo wanti nama sodaachisu safuu ofii cabsuudha. Namni gaafa safuu ofii eeggatee, duudhaa ofii beekee, aadaa ofii midhaaffatee jedhee wanni isa sodaachisu takka hin jiru. Waanuma badaa saba isaa jibbisiisu, dallansiisuu fi hawaasa isaa jibbisiisu yoo isiin as hin fidin yoo biyyuu taanaan akka kabajamtee jiraatti. Kabajaman ofiitii kan godhu abbuma waan ta'eefu kanaafuu kabajamii jiraadhu, jabaadhu, hojjedhu, sodaan of keessaa baasi. Cimtuu dubartii waan taateef cimiiti. Dandeessii fi beekumsa of keessaa qabdu san as fidii hawaasa keetiif qoodii. Amala qabeettii keenya amala gaarii nama barsiisuun illee barumsa guddaadha waan taateef obsa amala waa hundaayyuu jechuudha gorsa. Namni kallattii hedduun barnoota walirraa fudhata waan taateef waan qabdu as nu gootu jedha. Darsitee anama boodan dubbadhu jaarasii kennee jira sa'aatii dheeraa haasa'e. Ayya galatoomin jedhaa carraa naa kennuufin siifaniini ani miidiyaa kana qofa irratti miti kan isii beeku jechuudha. Siifanni nama wajjin baradhee waliin hiriyaa ta'ee wajjin guddadheedha. Nama wajjin nyaadhee wajjin dhugeedha siifan jechuudha. Asuma miidiyaa kana bichaa irratti nama argee miti jechuudha. Kana waan taateef siifanii amala ishee keessaa wanni sitti tolu akka miidiyaatitti yoo hime ammoo akka duubaa akka duraanii wajjin jireenya osoo hin taane akka miidiyaa kanarratti argamtu kanatti ammoo yoo isinitti hime jechuudha. Wanni isheen nama gammachiisu keessaa koomentiin isii nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuuf jechuudha yeroo liivii jirru sanii koomentii isiitiin ka bashannannu ture. Koomentii isiitiin ka sa'aatii fixannu ture. Wanni nama gammachiisu keessaa jechuudha wallahi. Akkuma isheen nama jala seentee yoo jette hin baatu. Koomentii dheeraa si barreessiti. Si kolfisiisuu barbaaddellee si kolfisiisti. Bakka wannuma hunda keessattuu bakka yaadni isii si beeksitee si barreessitu waan nama gammachiisuu beekte wanna dinqisiifadhu keessaa jechuudha. Olii qaxxaa ol walluu kana hin beektu nama tokko jala seente taanaan bakka wanna gaarii siif yaada siif uumaa deemtii si barreessaa deemtii namni gubbaa jiru sunillee akka haasa'u akka dubbatuuf balbala banaafii deemtii beekte kuni sirriitti na boonsa siifan irraa jechuudha na gammachiisa jechuudha amalli isii kana keessaa wanni kun na gammachiisa akkuma sana ammoo siifan sodaa qabdi malee intala dubbachuutti illee wanna hundattuu aadaa isiillee safuu isiillee intala beektuudha waa hundan jechuudha as baatee ammoo fuuldura kaameraa teessee dubbachuu irratti hanqinni isiin qabdu sodaa qofa sanillee ammoo jammartee jirti inshaallah kana booda kan sodaanne jawaadhu wajjadhu wanna dubbatuuf wanna haasoftu wanna uummata keetiif fakkeenya taatee barsiisuu barbaaddu tokko sodaa malee as bayi ifaan bilisatti kaameraa afootaa nuuf ibsiis jecha barbaada siikoo amala qabeettii koo baga gammadee koongiraas jira ammallee irra deebi'ee baga boosaa kana geessee sin jechuu barbaada hiriyaatoo tan yeroo ijoollummaati naaf jiraadhu sin jedha itti fufeemina. Kan yeroo ijoollummaati. Nuti ammoo gisee tokko dhalanne. Dhugaa kutaa tokko kaanee jechuudha. Kutaa tokko kaanee hanga kutaa torbaamu kutaan ja'a wajjin baranne. Dhugaa mana keenyallee dhuftee beekti amma isaanii dhaqee hin beeku malee mana keenyallee dhuftee beekti jechuudha. Isiin manni keenya mana barumsaatti dhiyoo waan ta'eef. Maashaallah. Dhufteellee hin beekti. Sirriitti walitti dhiyaannaa beekte wal bira teennallee mana barumsaa keessatti jechuudha. Garuu addaa fageenyi kun addaan nama balleessa. Ani mana barumsaa sanii kutaa torbaanii mana barumsaa sanii irraa jijjiiradhe. Kazaan mana barumsaa sanirraa kan jijjiiradhe addaan baanne jira. Dubartiin keessattuu shamarran jechuudha. Yeruma saniif yeruma ol argine saniif garaa ol godhannee wajjin haasofne wajjin jiraanna malee addaa yoo fagaanne waliin yaadannu amala akkasii hin qabnu shamarran beekte. An fakkeenya ijoollee miidiyaa kanarratti wal barannee walitti dhiyaannee wajjin haasofnu kana osoo fagaannee gargar deemne jechuudha. Walii hin yaadannu, walii hin sol'u, walii hin qorannu bilbilaan wal sol'ee eessa jirtii kana hin qabnu beekte baay'inaan. Akkasuma immoo amala shamaraa keessaa jechuudha.
dhiyaadhaa yoo ani si arge sitti dhiyaadhee duuba kee osoo sin qoratiin maqaa kee illee maali osoo sin baratiin bakka garaa ofii walitti himattee hojimaan deemti jechuudha. Shamarran aadaa akkanaatu jira beekte dubartii keessa jechuudha. Amma dhiira osoo taate osoo walitti dhufe duuba ofii wal qaratee maalummaa ofii walitti ibsaa deema. Nuummoo kana hin qabnu kun nu bira hin jiru. Naannoo biraa jiraate hin beeku anini. Akka naannoo keenyaatti jechuudha. Kun hin jiru nu bira. Itti dhufne taanaan shamarran bakka homa sangidee ofiillee walitti bu'u. Hunduma shamarraniiti garaa laafa waan ta'eef garaa fi walitti himatu kanumaa fi Kanaafuu amala akkasiitu jira. Siifanii naga waggaa torbaa kutaa torbaa kana wajjin baranne saniin booda immoo oduu waliin qabnu deebi'amuu zoorsisee ammoo miidiyaan kun waliin nu deebisee waliin nu fide galanni isa haa ga'u jedha. Miidiyaa kanas waan hin galateeffadha. Akkasiin jedha haasaa guddisee jira. Siifoo koo jabaadhu hojjedhu wanna uummata keetiif ta'u tokko as baasii nuti mul'isii nu barsiisii. Sirraan deemna nullee fakkeenya nu ta'e isin jecha jaaladha. Hayyaa'uun wanna qabdu yoo jiraate itti fufii ani yaada koo xumuree jira. egaa ijoollee biyya tokko yookaan mana walii dhuftanii waliin nyaatanii walii dhudan ammal haasaaree maal godhu fiddanii hedduu waliin keessa na teessiftan miskiinaan zarri jalaanu duraayyuu quba wal qabdee baran miskiinitti yoo maasirra wal baran se'ee tuman anatu isii caalaa siifamitti dhiyaata jechuudhaan lafa dhiitaa ture. Jarri jalaa waan nyaattee waliin nyaattee itti gadi innaa akkasii siifan kiyya baga gammaddee siin jenna anis hedduu si gammadee jira dhiifamallee si godhee jira. Rakkoo hin qabu ofiisii manna sillee akka nu wajjin nyaatee nu wajjin dhundu si goona jidduu si kaayanna gama siifanii gama naanana baqqaasan jedha. Taate bakka maaltu beeka guyyaan sun illee dhufuu mala kanaafuu jennaani rabbi fayyaa bishaan jaalalli yoo jiraate wallaahi hin dhufa wanni hin dhufne hin jiru beekte jaalalli yoo jiraate wanni hin dhufne hin jiru fageen hin daangessu. Yaa akkasii namni miidiyaa kanarratti wal baratee miidiyaa kanarratti irra hedduun isaanii wal gataa jira. Dhugaa dubbachuuf namni tokko torbee tokko miidiyaa kanarraa yoo duubatti deebi'e nama yaadatu nama muraasa. Kanaafuu jennaan warri yoomiyyuu taanaan wal yaadatu gaariidhaan hedduma jiruuti akkuma jiruuti rabbi nu haa taasisu wanta caalaa rabbiin biyya keenya nagaya nuuf haa godhu nagaya nuuf haa kennu nagaya nuuf haa buusu namni biyya malee hin midhaagus hin tolus hin mul'atus waan ta'eef biyyi keenya gaachina keenya nageenyi keenya muutu jireenya keenya nageenyi biyya kamiitu waa hundaa caala waan ta'eef rabbi biyya keenya nagaa nuuf haa godhu gaafa nageenyi jiraate akka feenee fi akka feenitti wal taanee waliin hojjechuu fi wal arginee waliin jiraachuus dandeenya. Akkasiin jedhaa walumaa galatti daawwattoota keenya dubbii isin dheeressinee jirra. Namoonni mana siifaniitiif haarawaa taatan immoo sabiskiraabii godhaa maatii isii ta'a viidiyoo isii daawwadhaa hamilee isiitti horaa sirriitti jajjabeessaa nutti illee goraa isiniin jenna. Akkasii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu dubbii koo fixadhee jira. Hayya galatoomii asirratti illee nu wajjin akkana dhuftee siifaniin hiriyaati bira dhuftee akkanatti jajjabeessuu keetiif galatoomsiin jedha. Hay dura akka warra keessan taate beekee hin dhufu ture. Keessattuu akka waliin nyaataniif taafaa beeku asuu taateeti mana barnoota tokko barataniif beeku. Dhuftuu turte amma dhuftee jirta. Kana waan ta'eef akkasii siifoo koo maamtoonni siifanii hundi keessanuu laayik sheer sabsaraaf gochuun bira dhaabadhaa jajjabeessaa. Siifan intala cimtuudha akkasuma immoo intala sodaattuudha akka isin hin sodaanne viidiyoo isin daladdu irratti immoo koomentii gaarii kennaa fi jajjabinna kennaa fi yoo isin jajjabinna kennitanii fi jettan isin daraa hojjetaa dhuftii beekta'e kana waan ta'eef wanna barbaachisuun bira dhaabadhaa wanni isinirraa barbaachisu immoo maalidha isinuu hin beektan waan ta'eef kanaan gargaaraa isin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi